mallee quufee yoo nyaadde natti ulfaata na dhukkubaa ture. Torbee irraa immoo bakka kana dhufee raajiin kadhataa ture. Amantiidhaan achi deemite achi akkas deemi gaafa isaan jedhanitti mallattoo akka zaqqii wayii natti fakkaata dudda kiyyaarra. Gara dudda lubattisoonni hiikkatuun arge as isaan bira qaqqabuu dadhabee ofirra nan garagale. Namni ittiin si beeke hidhata diinarraas ta'e namni ittiin si beeke sirriitti kan jedhu karaa abbaa koo raajiitiin kan ka'e torbee irraa hidhaan suniin hiikkate desii yoo nyaadhes yoo deemes waan natti dhaga'amu maan argine hafuurri koo silikki ta'e waaqayyoodhaaf waan hin godhu wanta biraa waan qabu waan ta'eef har'uma ga'uu koo fayyuu kootiif guddisee ammallee daballee waaqayyoodhaan hin galateeffanna. Inni ajaa'ibaatu naa ta'eenaa fi harka kanarratti marziin na bahee ture. Baay'ee akki kookattii ta'ee ture. Nyaatallee nyaachuu hin danda'u beektanii nyaatallee bitaan nyaachaa ture. Simbirroo afaan diimaa tokkoon argaa akkas gara hoolota irraa dhufteetoo marziisi waraantee deebituun argaa jira naan jedhe. Akkuma sagaleen isaanii naa darbeeni baay'ee inni na dhaatu inni na rakkisu inni na cannaqu narraa dhaabate. Maqaan koo Caaltuu Shugguxeen jedhama. Eessarraa dhufte? Naannoo Furiite. Maaltu sii ta'e? Wanti naaf ta'e wanta guddaadha. Isa keessaa muraasa isaa yoon hime inni tokkoffaani kan bifa dhokataan bifa mul'ataan kan nama lolu danuusaa jira jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan nuti arginu dhibee fakkeenyaa fi kan mul'atu qofa ta'uu danda'a yookiin wanta bifa keenya irratti bahee mul'atu ta'uu danda'a. Garuu waaqayyoon isa dhokataas isa mul'ataas isa ija namaatiin hin argamne isa halkanii guyyaa nu lolu nurraa lolee irraa nu ga'uu isaatiifuu waaqayyoodhaan hin galateeffanna. Galata waaqayyoof dhiyeessaa. Kan inni dhukkubsataa ture yeroo daa'imummaa kiyyaa jechuudha. Bunatu daffeera. Ani immoo xiqqoodha. Yeroo sana buna danfa irra baatee toon naannoo bunni irra daffe sana naanna'u daffisuun natti nammee jechuudha. Gaafa natti nammee jedhutti marrimaan koo irratti nammee iddan nuura kiyyaa qabate. Gaafa nuura kiyyaa qabatu ammumaan guddataa deemu hafuura kiyya salaabaa yookiin nuurri sun iddi sun wal qabatee walirraan tinii ta'aa deema. Yeroo sana kiyya wajjin namiidhaa deema jechuudha. Buna ho'atu sirratti dhangala'e jechuudha. Danfa bunaan irratti nama jechuudha. Yeroo daandii fagoo deemeef hafuura na kutaa bakka duubatti na harkisa deemuuf hin dandeenye gadi na harkisa jechuudha. Yeroo immoo fakkeenyaaf beela'es akkasuma na godha jechuudha. Humnaa ol dhukkuba. Yeroo immoo nyaatumallee quufee yoo nyaadde natti ulfaata na dhukkubaa ture. Torbee irraa immoo bakka kana dhufee raajiin kadhataa ture. Amantiidhaan achi deemite achi akkas deemi gaafa isaan jedhanitti akkas itumaan deemaa jiru naannoo kana yeroo qaqqabu mallattoo akka zaqqii wayii natti fakkaata dudda kiyyaarra gara dudda lubattisoonni hiikkatuun arge as isaan bira qaqqabuu dadhabee ofirra nan garagale yommuu kufee ka'utti bakka zaqqii sun akka waan qadaanni wayii walirraa hiikkatu handhuura koorraa akkasittiin hiikkate itoo akkas hin ta'in qadaamessa jechuudha. Torbee kaleessa bakka hojii deemuuf mana baankii dhaqee galuu nan dadhabe jechuudha. Humnaa olitti ta'e hafuura na kutaa duubatti na harkisa. Immoo bakka barumsaa yommuu deemu bakka dhibeen kun namni illee narratti beekee jechuudha. Garaashiitti ga'e jedhu yeroo inni dhukkuba jedhutti dhibee beekamaadha jechuudha. Daa'imummaa kiyyaa kaasee kan na wajjin guddate. Nan deema mana barumsaa waan dhaqee bakka yoon jedhe garaashiitti ga'e bakka dhukkuba jedhu. Namoonni danuun dhibee kanaan na beekan jechuudha. Maatii gidduutti illee na dhukkuba gaafan jedhu bakka mucaa koo garaashiitti ga'e jechuudha. Isa immoo namni dhibeedhaan na beekee torbee irraa immoo waaqayyoon lekkii. Namni ittiin si beeke hidhata diinarraas ta'e deebii qormaatumarraas ta'e namni ittiin si beeke sirraa hiike kan jedhu karaa abbaa koo raajiitiin kan ka'e torbee irraa hidhaan suniin hiikkate desii yoo nyaadhes yoo deemes waan natti dhaga'amu maan argine hafuurri koo silikki ta'e namni kana dhageessan yeroon akkanatti dubbadhuuf yookiin yeroon akkaatti dhaabadhu yeroon dubbadhu waan muraasa fakkaata garuu kan keessa koo beeku waaqayyoodha. Hafuurri kiyyallee gadi dhuma yeroon deemu na yaadda abbaa bakka ta'e daandii fagoo deemu yoon ka'e na yaadda bakka deemee achi siquu hin danda'u. Hafuura na kutaa humnaa oli gaafa dubbatamu garuu muraasa keessi koo baay'ee dhumaa deeme iddesii nagaan kollee guutuu ta'e waaqayyoodhaaf galata guddaa naaf dhiyeessa. Galateeffadha waaqayyo. Waaqayyoodhaaf waan hin godhu wanta biraa waan qabu waan ta'eef har'uma ga'uu koo fayyuu kootiif guddisee ammallee daballee waaqayyoodhaan hin galateeffanna. Ergaasitti si kadhatanii jedhanii amma nagaa keeti.
yeroo dursa እንደውም ቅዳሜ በቃ ምናው ለተታአ ture በቃ ባየ ፉረነ ኩታኛቹፍ በቃ ነቴውን ታው ዮምቤ ነርኩባ በቃ ዳን መቃን ረት ባሰቹ ዲቤን በቃ ጋራሽት ይሉ በቃ ዲቤሽት ትከይሉ ዋቀዮን ሞለኪ ዲቤን ከንኬሚቲ ከንኬ ፈይና ከንኬ ነጋዳ ደቶርበ ያራ ካራባኪ ያራጅት የሮ ሳንከዳታኒት በቃ ነጋ አዳሱን አርገተ ደስ ያነጋዳ አምቢሊሳ በራማ በራተኒ ቢሊሳ እቹ ዋቀዮ ገለተ ዋቀዮ ዲየሳ Maqaan kiyya bal'ataa lammeessaati. Kana irraa dhufe Daarfuriidha. Fayyina ajaa'ibaatu naa ta'eenaa fi fayyinni kun maalidha jettanii harka kana irratti marziin na bahee ture. Gaafa roobii marziin na bahee ture. Gaafa roobii guyyaa galgala cannaqamaan bulee marziin baay'ee harki koo kattii ta'ee ture. Asillee uffatallee miiccachuu hin danda'u. Nyaatallee nyaachuu hin danda'u beektanii nyaatallee bitaan nyaachaa ture. Uffata kollee goddanyaa kon naa miiccachuudha. Goddanyaan kos keessa jira. Baay'ee na ulfa na dhaata ture baay'ee na rakkisa ture. Dhaabiif teessuma na dhowwa beektee guyyaa illee uma rakkoon qabu galgala baay'ee na rakkisa. Baay'ee baqa waliin gadi ciiseen bulu baqaan girgiddaan akkatti macoora beektee baay'ee na dhaata baay'ee na rakkisaa ture. Roobii akkasumatti cannaqamaa ture guyyaaf galgala. Mee roobii natti jettu kun roobii isa kamii ergaasii dhukkubee boodammoo maal goote? Roobii isa darbeedha. Roobii darbee jechuudha. Akkasii achuma roobiitti cannaqamaa ture ammusii akkasumatti rakkachaa ture ammusii galgala nama waaqayyoo nuu kaasee raajii galgala daawwaleefini. Naa karadhaa akkasii na dhukkubaa harka marziin irratti baay'ee na rakkisaa jira baay'een cannaqamaa jiraadheen daawwaleefi. Kamisa galgala bilbilteefi jechuudha. Kamisa galgala daawwaleefi achumaan harka keessi isa fayyaa isa si dhukkuburra kaawwadhu naan jedhani achumaan isa irra godhe. Simbirroo afaan diimaa tokkoon argaa simbirroo akkas gara hoolota irraa dhufteetoo marzii si waraantee deebituun argaa jira naan jedhan. Kanaaf marzii sitti raaktee harki kee akka laashee of harki kee akka wajjin dandeenya akka sirratti hojjechiisan naan jedhani achumaan fayyee achumaan galgala sana nagumaan bule akkuma sagaleen isaanii na darbeeni inni na dhaatu inni na rakkisu inni na cannaqu narraa dhaabate waaqayyoof galata galchaame. Mee gaafa kamisaa galgala sana gaafa harka keessi dhukkubaa ture bilbila raajiidhaaf bilbiltee gaafa isaan sii kadhatanii simbirroo diimaatuyyuu harka kee irratti yookaan sitti ergamee jira siin jedhan sana gaafa isaan sii kadhatan sana maaltu sitti dhaga'ame maaltu sii ta'e ergasii yoomi kanatti fayyite? Achumaan ammusii sana galgala naa kadhatanii achumaan nagaa jimaatatti kan baru sana jimaata ganama sa'aatii 3 otoo hin ta'in harki akkasitti ta'uu sun illee dhaabate akkatti malaan ijillaallee goddanyaa kos keessa jira jechuudha. Malaan ijillaaluu dandeenya as keessaan ba'e kana caalaa harki kos fayyaa ta'ee dura akkanan ta'uu na boottifadhu. Amma fataa'een jiraadha waaqayyoof galata galchaa. Mee waaqayyoon galateeffadhaa irra deebi'aati. Gaafa kamisaa galgala bilbilee raajii kadhachiifatee gaafa jimaataa ganama isaa immoo nayii ta'ee kan ture sun mala'ee yookaan dhoo'ee keessaa ba'ee harki koo socho'uu kan hin dandeenye yeroo sanaa kaasee naa socho'ee jedhe. Maal jettu sabni waaqayyoo isa kana godheen? Itti dabalaa galateeffadhaa. Galateeffadhaa waaqayyoon. Amen.